Abeen nama cimaa fi nama gaarii kan ture yeroo ta'u, abeenti jechuun nama akkamiitii fi hojiin isaa maalii fi eenyu cinaa dhaabbatee kan jedhu walumaan laalla jechuudha. Asuma viidiyoo keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu jabeessa. Abeenti jechuun nama gaarii kan turedha. Abeenti nama uummata Booranaatiif yeroo jalqabaaf awwaala dhaqee dheebuu fi beeluu isaan baasee jechuudha. Abeenti hojii hojjetu kana keessatti hojii dansaa hojjetaa jira. Hojii boonsaa hojjetaa jira. Hojii boonsaa kana hojjechuun duratti wantoonni inni hojjetu maal inni hojjetanii namoota beelaa, dheebota, miskiina, harka, luka hin qabne kan gargaaraa jirudha. Abeenti eenyutu bira dhaabbata? Namoota akkamiitu bira dhaabbata? Gargaarsa akkamii argata kan jedhamuutu abeenti namoonni isa gargaaran hedduudha. Nama biyya keessaa fi biyya alaatirraa akka wanti isaa irratti mallaqni kan isaa irratti bu'u gara miiliyoona 1 hanga 2 jechuudha. Abeenti hojii isaa kanatti kan hojjetu eegalee ofitti amantummaa kan qabuu fi onneen isaa qulqulluu kan ta'etti hojii dansaa hojjetee jira jechuudha. Asirratti uummata hundumaa biratti beekamtii guddaa argate. Uummata Oromootii fi saba biraa birattis beekamtii guddaa argate jechuudha. Sababni illee hojiin isaa kan nama boonsudha jechuudha. Abeenti hojii isaa keessatti wanti inni dubbate hojii sana hojjechuun dura ofitti amantummaa fi qulqulluu keessa onneen isaa kan ta'e nama kamuu tuffachuu kan qabne kan bira dhaabbatedha. Abeenti maaliif waan kana hojjete kan jedhu ta'e dursaa waan tokko hojjechuuf onnee ofitti horachuudha. Keessa kee qulqulleessuudha. Maaliif yoo jettanii abeenti waan akkasiisan dubbattee jira. Ofitti amantummaa fi keessa ofisaatii wanni tokko kan jirre onneedhaan onnee qulqulluun uummata isaa kana bira dhaabbatudha. Akkasumas namoonni biyya alaatti fi biyya keessallee gargaarsa cimaa isaa godhan. Gargaarsa cimaa isaa godhan isa bira dhaabbatanii uummata isaa kana miskiina fi harka qalleeyyii bakka adda addaa kan jiran hundumaayyuu kan gargaarudha jechuudha. Asirraa nutis maal baranna? Uummanni keenyas akkasumas namoonni miidiyaa gurguddaa qaban namoota akkanaa biyya keenya keessa jiran kana akka isaan jabaatanii hojjetan kan taasisu uummata biyya keessaa fi biyya alaati. Namni tokko yookiin abbootiin qabeenya illee namoota akkanaa kana gargaarsa guddaa kan godhuu qabanidha. Sababni illee miskiina kan gargaaraniif. Mucaan kun dhugaa baay'ee tokko itti gammadee irraa jaaladhe. Otumaa namoonni hedduun ijoolleen keenya hedduun isaanii akka Abdii Geetaachoo irra turee jira jechuudha. Waan kana garuu jidduudhaan dhaabbatee jira. Alhamdulillah garuu amma itti deebi'ee jira. Muhammad bin Jasiiraa dabalatee akkasumas Maaskii Mooreeraa dabalatee hundumti isaanii hojii kanarratti amma uummata Booranaa kanaa baay'ee akkasuma kan gargaaraa jiranidha. Kun maal agarsiisa ree? Kaka'umsa agarsiisa. Kaka'umsi kun immoo uummata keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Namoonni tokko mootuyyuu namoota akkanaa kanarratti duula geessaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf Mubaarak Musammaa yeroo fudhanne irratti duula hamaa irratti geessaa jiran. Mubaarak Musammaa nama miskiina abbaa hiyyeessaa kan ta'e kanarratti duula fudhachaa jiran jechuudha. Hin arrabsuu, hin qeequ. Fakkii kun uummata keenya miskiina biyya keenya keessa jiru hacuucuudha. Miidhaarraan gahudha. Akka inni uummata keenyaa sagalee hin taane, akka inni shamarranii sagalee hin taane, akka beelayaa, akka dheebotaa sagalee hin taane duula irratti banaa jiran jechuudha. Maaliif ta'e? Maaliif akkas ta'uu qabe? Uummanni keenya namoota akkanaa kanarratti hin duudina. Namoota akkanaa kana cinaa dhaabbadha. Waan qabdanii xiqqoos guddoos ta'uudhaan gargaaraa isiniin jechuu barbaada. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namni keenya yeroo ammaa kana keessatti hamaasitti yaadu malee kan kaayiressi yaadu hin jiru. Sababni isaallee Mubaarak Musammaa irratti akka uummanni hundumti karaa adda addaatiin mallaqa nyaatuudhaan bakka qoosatti jijjiirtan jechuudha. Inni garuu halkan guyyaa dadhabee uummata kana kokkeen isaa fakkeenyaaf yeroo haasaa tokko sa'aatii dheeraa liivii irra turtan hamma kokkeen keessan isin goga. Namni kun immoo otoo barbaadee nama jireenya ofii jiraachuu barbaadu. Garuu isin immoo waan nama jibbisiisu hojjataa jirtan. Ijoolleen keenya mee saba biraa laala mucaa kana bira akka itti dhaabbatan. Mucaa kana abeenti akka itti jajjabeessan. Mucaan kun har'a beekamtii guddaa argatee jira jechuudha. Sababa maaliitiin uummata bitaa mirgaa isa gargaaru, isa qeeqoo otoo hin taane isa gargaaruudhaan jechuudha. Ijoollee keenya warroota nama gargaaran kana isinis cinaa waan qabdaniin dhaabbachuu qabdan. Nama qeequu maal jechuu jini maaliif ta'e? Maal yoo saba keenya bira dhaabbanne? Maal yoo ijoollee amma fakkeenyaaf Abdii Geetaachoo fudhanne
yeroo abdii Geetaachoo akkasitti uummata isaa miskiin isaa beela baasuun keessatti irratti duulamaa ture. Namni irratti duulaa ture biyyuma keessa ta'an kuni cabinsa ijoollee keenya warroota miskiina gargaaranii agarsiisa. Maal argattan isin gaafa ijoollee warroonni miskiina gargaaran kun dhiibotaa beelayaa harka qalleeyyii kan waan qabne kan luka hin qabne kan harka hin qabne meeqa kamtu jira. Isaan bar dafqa isaanii duguuggatanii eessarraa eessa deemanii magaalaarra deemanii bakka isaan jiran yookaan bakka maaliif ta'e maaliif nama cabsuun ta'e Mubaarak Musammaa maaliif cabsama? Himmootuyyuu asiin dura darbee jira waan darbe waa hedduu irratti raawwatame abdii Geetaachoo akkasuma mootuyyuu amma Mubaarak irratti deemaa jira. Mubaarak kana itti deddeebi'anii jiran jechuu karaa hedduun isatti deddeebi'anii jiran. Obboloota koo akkas ta'uu hin qabnu. Waan qabdu hin darbadhu. Waan qabdu nama bira dhaabbadhu. Bar mallaqa bichaa miti kasi qarqaaru qabeenya yoo mallaqa hin qabaanne tu'aa yoo gooteef yoo jajjabeessite abshir yoo jetteen nama kana hamma irratti duuluuf hamma irratti fiiguuf hamma isa arrabsuuf hamma isa qeequuf fiidu kan namni kun maaliif uummata kanaaf dhaabbata? Ati bar warri isa qeequ kun sumuuni takka rakkataa gargaaraa jirtu beelaa beela baasaan jirtu dheebotaa dheebuu baasaan jirtu warri isa qeequ kun bara warri akkanaa kun jechuudha fakkeeffachuu jiraa mitiin tokko tokko na argii warra akkanaa kanatu namoota uummataaf miskiinaaf halkanii guyyaa dhaabatanii iyyanii lallabanii kaardii doolaara 100 miiliyoona yoo Mubaarakii guutame marrakkoo qaba.